kopi akan kalau terai dengan fakta I think sambut kali berada macam tu lama suci balik kopi satu kopal bialah na kopal tu. Oga aku dia itu retrospektif kalau tu suci dia orang sambut ke bunga tu dalam pusat fakta. Polis mali Yoro santi gua di teman santurat orang mau orang hamil saya itu cabe namni kayaknya wali kayak soal dari baca rati zada tu kajian rati zada tu dikepain di namni orang mau buat bukti malik orang mau buat bukti orang dia dan dia we are facing crisis of collapse of political state anak kasih mau orang mau furate yo halam juga gara pemula dia murah tu dah ukat ate let's look back nostalgia use of nostalgia to go back kasi mo jawab kayo tadi konis namni kayaknya yo thamma ju tagar buntura na tuli garun dan denye takale tabarat ko na sa kaysa tabarat ko sa kaysa ju kaysa tabarat dua dia bulan if we reflect on the legacy of our fathers maybe amile ko kaya dia rahu jadi kana sochi na kalau ka yoga shantamappa yoga kona ra goda besun probably for first time bola bahasa ini kan dulu 7 years kopi sungguh pakai kopi orang kalau semua tak liberal semua tak balik dan satu lama nanti meninggal membutuh kayak gitu santura dan nurin kau tuh erga kopi le semua rebo dua ibu bulan itu dia hasamun itu dan dia mi karena buka punan dari kalati orang kayak gitu itu kan urudas tidak teh Yongro urudas saja teh ada tu baru haras itu berdiri Bekabone kayak gerakan lalu Wanggari. Gawa umat itu suci nak kalau suci kapso orang kayak saya tekan lalu kau. Bumani sama tu detail sah yang dia dulu betul tidak ni. Bekar lalu roy tu kan tu baru. Kapso orang orang agama tu pun tahu kayak ni. Revival betul bagi itu. Reconstruction dia bisa dijaru. Actualization atau implementation lah harga lalu. Sedepan capturing power. Umat aja betul, umat ada rumah betul, umat sama sa diga betul, umat itu ko rakau oli bau na kolektif akhir engage dulu kapa oli dalam bulan dalam kapa, uji walau oli kapa dalam bulan kapa, uji walau oli dalam bulan kapa, enyuma walau kapa itu kapa, manggut dolen ni betul, dolen dalam orang ni betul kapa mani, baras wajib orang kalau kalau wanti orang mau jaman turre, sambil orang mau jalan, macam kolektif consciousness kan kapa. Umat kolektif consciousness ka buntur arsi ture islamat ture walaga ture shawat ture wanakana ture sochi na berkallo particularly is a cultural movement culture mo sochi culture sochi arti mo samudra mai surat lagi to ko gama batin kana berkallo di cultural kan bali lira kan economic oriented west religious oriented center elite oriented ni lalu jira kafran kollo sa it was the most important sochi agar kalau di alati orang majarum bayi orang tu kenapa? Mulai berada sampai mau kau di ini dah game, mana dah game sudah game macam tu orang dah. Mulai berada sampai sana kalau te, siapa kalau te, sosa rakasi di walau dekat, it was actually making the nation, the people. And it's about boundaries congruent. Sebelum ada umur itu, karena sochi nak kalau orang majaru itu, orang dua dan umat dammak itu, kaya lebih dari umat dammak itu, umat jarang itu tidak tahu, kaya dari itu sama. Kalau saya rakar, kan dia ni umat dammai surati, sochi nak kalau umat sudah berada itu, harga sudah buat di ini lalu, ayo tu kaya buat kalau tu kaya kapso kan tu orang orang oh pas kapso tadi what was it arah kerana dia macam orang lain mun berbahasa apa kata arah kerja rurat orang movement orang consciousness asal mereka itu question orang cima jira orang cima tu jira balina jira bulan tahun tu kayak berarti amma wanti bukan dalam kamu mahu kata kerja rurat itu bulan tahun dah kayak satu orang kalau bahawa nanti bawa kau dia move one of the fasal tu berapa Akan kalau kamu itu leading orang mau arti dan lead buat aku orang dah.
torbaatamootaas taatee 80moota keessa even early 90s keessa galaalle aartii Oromoo keessattuu gama muuziqaatiin Oromoo fuuldura deemaa ture artistoota baha Oromiyaati. Asaanaa garuu artistoonni baha Oromiyaa keessa aartiin bahuutti jiru. Milkaa'inni mul'ataa jiru. Why is it? This need to be carefully studied. In the 80s, in the 90s, particularly in the 70s, 80s keessa Albarraa Hobaa Gallee dhuftee Adamaa Ruufaa, Almaasa Farraa fa'aa, Haluun Daawwee fa'aa, Adamaa Haruufaa, Kadir Sayyid fa'aa. These were the icons. Qabsoo Oromoo dammaqsuu qabu osoo hin ta'in walitti hidhanii deemuu irratti aartiin kun cimaa ture baha Oromiyaatti. Amma garuu there is no much success. Kanaaf hawaasni keenya dargaggeessi keenyas aartiin jalaa dhufuus laagii nama duubatti argamu maal irraa kaja'u keerfulii akka ilaalan dabarsuun barbaada. Gama biraatiin ammas baha Oromiyaa irratti akka fuulleffanne rakkoo diinagdee baharratti dhufu keerfulii ilaaluun barbaachisa. Dhiphina lafaa hedduu jira, over population jira. By the way, godinoonni Harargee lamaan probably number 1 yoo ta'uu baatan number 2 the most populated area Oromiyaa keessatti. Uummata gara miliyoona 10 jiraata Harargee keessa beeku. It's really large. Uummata hedduu guddaatu jira naannoo keessa. Lafti immoo gahaa miti. Hongeen babal'inni gammoojjummaa hedduu bal'atee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan dachiin Harargee dachiin baha Oromiyaa ummata kana baadhattee deemuu dandeessu. Akka amma duraatti bakka sanii kaasanii gara Wallaggaatti gara Baalee geessuunis gahaa miti. So the economy has to be diversified. Economy diversified godhuun hedduu barbaachisaadha. Maal gochuudha? Tokko risoorsuma amma jiru. Fakkeenyaaf Jimaan naannoo sanitti keessattuu waggoota lamaan darbe kanatti bu'aa guddaa buusaa jira. Amma darbii chaalenji ji'opolitikii jijjiiramaa jiruuni. Haa ta'uutii garuu tokkoffaa Jimaa sanarraa uummanni galii isaan malu akka argatu. Lammaffaa galiin achirraa argamu achumatti risaayikil akka godhamu osoo hin ta'in gara diinagdee biraa irratti manufacturing sector irratti akka invest godhamu godhuun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu naannoonni Dirree Dhawaatii fi Harar jiru kun manufacturingidhaaf hedduu barbaachisaadha. Maaliif amma wanti Itoophiyaan oomishtu hedduun isaa naannoo Finfinnee kanatti oomishamu. 700 kilometer from the port. Dirree Dhawaa yoo fudhatte garuu 250-300 kilometer from the port. Manufacturing hub ta'uu danda'a naannoo Dirree Dhawaa kun. Bishaan lafa jalaa guddaadha qaba. Kanarratti bal'inaan dalaguudhaan manufacturing naannoo sanitti bal'atee humna hojjetu. Uummata naannoo sanii akka absorb godhu yoo kan godhe taate rakkoo dinagdee guddaa fuutti jira. Hawaasni keenya biyyaa yoo ta'an illee qabsoo siyaasaatiin cinatti qabsoo dinagdee irratti hirmaachuu barbaachisaadha. Ikonomii naannoo sanii tiraansfoorm gochuun barbaachisaadha. Maaliif kaleessaas abboonni keenya hundaa sochii afran qoloo keessatti hirmaatan roorroo cunqursaa aadaa fi eenyummaa jalaa bahanii qabeenya fidirratti abbaa ta'anii qabeenya fi misoomsanii hiyyummaa keessaa bahudha. Uummanni naannoo sanii sun hiyyummaa keessaa akka bahu yoo kan barbaadu taane ikonomii naannoo sanii diversify gochuun barbaachisaadha. Ikonomii guddisuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. I'm really impressed with uummanni Harargee waan dalagee waggoota lamaan sadeen darban kana keessatti. Yoo yaadattan 2014 irraa kaasee hanga 2018tti there was a devastating civil war daangaa Somaalee irratti. Sanis uummata naannoo Harariitti illee populatiitti Dirree Dhawaa keessatti illee walitti bu'isaa ture. Ulamaa Harargeetiif galata guddaa galchuu dha. Ulamaan Harargee biran galata guddaa qabu. Shaayidan Kulaatiin hangafee uummata Somaaleef Oromoodhaa qabaleedhaan walitti araarsan jechuudha. Yeroo har'aatitti dabree wanti xiqqoo jira taatee malee uummanni Somaaleef Oromoo lola galee isaa sanbira dabree waliif fayyee akka duddaran waliin daldalataa jira jechuudha. Kanaaf ulamaalee sarara dinuufaa bulchuuf isinis ulamaa san bira dhaabadhaatii gargaaraa isaatu uummataaf biyya sanii deemuu jira jechuudha. Osoo akka warra siyaasaa taate biitii maddee ulamaan achi sun garuu hojii bareedaa hojii ajaa'ibaatu hojjetaa jiranii nuti hoggaa kanarraa bahee hoggaa tokko jedhee ayatu sillee taatu kun qaqqaranii beekaa. Kanaaf hojii gaarii isinis warri as jirtan keessattuu hawaasa naannoo sanii ummata keenya baha Oromiyaa fi olloota isaa isa keessa jiranis ummata Harariitis ummata Somaalee wajjinis ummatoota biraa naannoo san jiran wajjinis nageenyaan akka jiraatu irratti daluun barbaachisaadha. Maaliif kana jedha? Walajjeessuun maal haa dhabatu qofaa fi duudhu malee jechaa jiru. Ikonomiin hawaasa sanii wal interdependent hedduu walirratti hirkata. Kanaaf rakkoo diinagdee san jalaa hammatu bobaa'uudhaaf daldalli manufacturing akka cimoo kan barbaadu taate hariiroon hawaasa kana gidduu jiru hedduu akka cimu irratti dalaguun hedduu barbaachisaadha jechaa. Waliigalatti egaa waggaa kurnan kana keessa turre waggaa kurnan darbu kanallee yoo harreen fuutee hundeemuu baatte kana daran waa dareeynee uummata keenya kafa Oromiyaatis kalita Oromiyaatis jiddu galeessaas kibba Oromiyaa jirus kana caalaa daran walitti hidhee Oromiyaa fi Oromummaan hedduu cimu sababa sablammoota nu keessa jiranii fi ollaa keenya keessa jiran wajjin
biyya walajjeesuudhaan wal miidhuudhaan waliinuudhaan wal dhiituudhaan beekamtu osoo hin ta'in ummata wal kabajuudhaan waliin dalaguudhaan waliin guddachuudhaan wal faarsuu fi ifiis walis faarsuu waliinis boonu akka ta'u irratti galeena isinis kan bira dhaabadhaa gara hundaan waggaa kurnaan irraati wal agarsiisu hin jaa hedduu galatooma nagaa nagaadha. Juhawan jarjarati pakamu sindura awfne tanafun of kalcha sinjana nifama kanatti ansudan obo badri sabaloda kopin yohanu stage ni kan sawan tefi yero tak halan nasima